السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلمان أورومو أكم جرتني نجاك إساني هرد الكما وين في دي سمو واي زارا انترتمت سورة سيارجا جرتو زارا كابساتو أوروموتي أورومو داف يروبا يسجلي تأتورتي أورومو داف إياتورتي ركتا غرغارتي أنا براد لك أودا بودا كان بزارو جزي أمانكي يروكو ستو مالك أسينا ناباستيتي زارا أنا أقول إسين نتاني إنجرو أنا سوانين دندين والله براني أبدا صاحب بنكي هريو بنكي يلي نكخاسا نكرداهي زارا كارا دارين ليو تيتاين ما دبرا ليو أفاني ما دبرا أفادين زارا كردان في مسي أورومو كيسا والله العظيم هدو تككنين جالة تيك تاكي كنرد يرون أفو إسيب نصري آنولي بيكان تكتاكي كان رتيجونا زارا غورسيتو زارا ركتا غرغارتو زارا كبساتو زارا إمي أورومو إسي رفسين بولچني زارا جتشون يا أورومو كيو فين دقاتنا ركتا كي سمبرد أبدا إرغن ميدو ولي بوهو ولي إيون هما تكنغول كنو والجرد برفني فتو كو جتنا برستني سي جرسي هارا داكن فتو كو جتنا برستي أتشي بودا مون أغر يعني سي سرينغالي هدو كوساتي جرتي حالان كوساتي جرتي زارو كوانا كوبو هدو سي جالة ربي سي عفايسو هما تكتسي وچون دندو سبرانجرو زاراكو هدو جالة يو كان فوتو سي قد يسنترو يو اغرتن نجرا سينتاني اغرتاني إيسا بديمنا مجري سربرتك سربرتي موزيك او جنين قد يسن سنغالي please Oromoti ya bakka isi gargaara mutti deemaati isi gargaara anis aggan danda'een takka mana kiyya banadhee dhiyyeen mana banadheetiin isiidha dhiyya Zaaraa viidiyoo qalbii namaa cabsu kan baay'ee onni namaa cabsu obboleettii teenya Zaaraa Entertainment rakkataa keenya bira dhaabbachuudhaaf namni hin beekne hin jiru jechuudha. Hedduu takka hedduu Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota walee nageenyi buufan jaalalaa fi kan kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu xiqqaa hanga guddaa hunduma keessanii isiniin jedha obboloota koo viidiyoon kun hunda keessanuu qalbii cabsa jedheetiin yaada namoonni Zaaraa Entertainment karaa yuutuubii ta'ee gara tiiktookii ta'ee namni jiru namni beekne muraasa ta'edha malee namoota hedduutu Zaaraa beeka. Zaaraan akkuma nama kamii akkuma anaabsinii dalagachuu fi kan ofii kiyya mataa kiyya jijjiireen jireenya maatii koo jijjiira jettee gara biyya ormaa biyya Arabaa kan dhufte jechuudha. Erga biyya Arabaas geessee mana madaamii seentee dalagaashii osuma dalagachaa jirtu namni biyya Arabaa gaafa dhufe ni jijjiirama. Isheenillee gara miidiyaa irratti baatee sagalee ta'uu jalqabde jechuudha. Sagalee obboloota ishee kan badan kan miidhaman akkasumas immoo kan rakkatan boolla lixxilixxee obboleewwan hedduu gargaartee rakkoo keessaa baasteerti obboleewwan hedduu badan boolla lixxilixxee baasaa turtee jirti jechuudha. Egaa ka oduma kanaan jirtu Zaaraan sirritti feemesii waggaa arfan darbanii feemesii kan taate yuutuubarota Oromoo keessaa ishee tokkodha. Baay'ee obboleettii teenya baay'ee cimtuu fi goobazii kan taatedha kara hundaanuu jechuudha. Akkuma carraa nama tokko wal bartee jaalala eegalte jechuudha. Jaalala eegaltee osuma jirtu namni sunis jaalala fakkaatee itti siiqee osoo ishiin hin beekin osoo hin yaadin jechuudha dubbii sobaatiin qaama suuraa ishiitii fi qaama nama biraa walirratti gochuudhaan isa sobaatiin qaamni saalaa Zaaraa gadi ba'e jechuudhaan Zaaraa rifachiisanii akka isheen miidiyaarraa baddu godhanii Zaaraanis immoo akkuma nama kamittuu rifaatu guddaan guutamtee miidiyaarraa baddee fuula miidiyaarraa dhokattee turte. Osuma kanaan jirtu rifaatuun ishiin onnee ishii keessa waan seeneef miira ishii waan tuqeef dhukkubsatte jechuudha. Dhukkubsattee dhukkuba baay'ee hamaa dhukkubsachaa turte yeroo darbellee Zaaraa dhukkubaa jira gargaaraa jedhamee namoonni hedduu sagalee fi ta'aa fi ture waggaa lamaan darbanii. Osuma akkas taatu Zaaraan dhukkuba isheetirraa fayyuu osoo hin danda'in dandamachuu dadhabdee yoon du'ellee biyyuma abbaa koottan du'aa garuu osoo harmee koo hin argin du'uu hin qabu jettee Zaaraan maallaqa ittiin biyyatti galtu dhabdee maallaqa namni tiikeettii muree fi biyyatti ishee galche.
obboleettii teenya nama hedduu gargaaraa turte ofii isheetii rakkattee nama ol qabu ishee dhabdee maallaqa namaa kadhattee tiikeettiin muramee fi gara biyyaa galte. Namoonni tokko gizee nama waan tokkoon itti gadi ba'anii tuqanii namni sun miidhama jedhanii osoo hin yaadinidha. Obboleettii keenya kana akka dhukkuba kanaan saaxilamtu kan taasise irra tokkoffaa isa fira fakkaateetti siiqee waan jaalatu fakkaateetti siiqee deebi'ee qaama qullaa gadi baay'ee jedhee rifachiisee rifaatu humna ol akka rifattu taate fuula miidiyaa irraa ishee balleechee akkasumas immoo maatii kiyyatti akkamittan gala ija kamiin maatii kun laala jettee maatii ishee dhukkattee homaa gochuu hin dandeenye sababa dhukkubni ishee itti hammaatiin immoo ija jabaattee gara maatii ishee galtee yeroo ammaa kana Zahraan du'aaf jireenya gidduu jirti. Harmeen ishee dhalli koo har'a na jalaa duutii boru na jalaa duutii jettee ija keessa laalaa jirti jechuudha. Obboloota keenya hordoftoonni walee hundi keessan jechuudha. Viidiyoo kana laayik godhaa, sheer godhaa. Yoo gargaaruu hin dandeenye namni gargaaru viidiyoo kana argee namni obboleettii teenya tana gargaaru namni ishee gargaaritu lubbuu ishee baraaruu danda'u argamuu danda'a waan ta'eef isin viidiyoo kana osoo bira hin darbin sheer gochuudhaan laayik gochuudhaan qaama gargaaruu biraan ga'u biraan nu gaasiniin jechuu jaalannaa. Egaa asumarraan illee warroonni waan hin taane hojjettanii fi akkasumallee shamarran rifachiistan fira fakkaattanii shamarranitti siqxanii jechuudha. Viidiyoo garagaraa waraabdanii yookaan waraabinuu ergi jettanii gaafa wanti tokko uumamee walitti buuteen tokko gaafa uumamee jedhee qaama keetan gadi baasaa akkasan si godha jettanii shamarran rifachiistanii akkanatti akka Zaaraa kanatti dhukkuba hamaa qabsiistan jechuudha. Guyyaa boruu kan immoo gaafa hireen keechan gubbaa kanatti illee yoo qormaatamuu baattanii gaafa mana rabbii dhaqxan akka qormaatamtan beekaa hundi keessanuu jechuudha. Osoo waa hin godhin duratti wanta gootan beekaa isiniin jechuu jaalanna. Asumarraa shamarran keenyallee jechuudha. Yoo nama tokkos jaalattan jechuudha. Jaalalli qaamanii miti qaama suuraa kaasanii walii erguu viidiyoo waraabanii walii erguu osoo hin taane jaalalli kan onneetiin malee kan qaamatiin miti jechuudha. Namni tokko qaama kee suuraa kaasii naa ergi qaama kee qullaan barbaada viidiyoo naa dawwali qaama kee natti agarsiisi kan jedhu qaamni shamarranii kabajaa qaba dhugumatti isin jedha kabajaa qaba. Kanaafuu bakkuma argitanitti qaama keechan baaftanii yookaan immoo booda gara fuulduraatitti rakkoon akka isinitti hin dhufne isinis dalagattanii akka hin jiraanne of hin godhina. Gaafa inni qaamni sun isa harka ga'e guyyaa aga torbee tokko aga ji'a tokko afaan sitti tolee maaragaan sitti haasaa qanikaa yoo wanni tokko uumame waan akkana naa godhi yookaan qaama keessanan gadi baasa jedhee sin doorsisee akka mana madaami keessa teechanii hin dalaganne sin godhee gaafa qaamni keessan gadi ba'e immoo maatii keessan bira yoo ga'e akkamitti gara maatii keenyaa gallee maatii keenya laalla jechuudhaan sodaadhaan biyya ormaa keessatti rakkoo addaarra buutuu siniin jechuu jaaladha. Shamarran keenya dalagachuuf biyyaa baatan gadi jedhaati dalagadhaa. Jaalalli biyya ormaatillee bu'aa siniif hin qabu namni dhugaan nama jaalatu hin jiru yeroo amma kan sobaan namatti dhiyaatu malee siniin jenna. Asumarraan rabbiin obboleettii teenya nuuf haa fayyisu ogeettii teenya nuuf haa fayyisu. Oromoo koo obboleettii teechan baraarradhaa fayyifadhaa viidiyoo kana sheer godhaa dhaqqabaa lubbuu ishee kana baraaraa siniin jechuu jaaladha. Waan na wajjin turtaniif ulfaadhaa galatoomaa hanga viidiyoo biraatti.